Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun sagalee dubartoota Oromooti. Guyyaa irraa keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aatii nu hordofaan isiniin jedha. Akkasumas immoo tibbi kun yeroo itti guyyaa haadholiin addunyaa itti kabajamaa jirudha. Akkasumas dubartoonni Oromoo haadholiin Oromoo baga guyyaa kanaan isin ga'e isiniin jechuun jaalladha. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Hayyee anaa dhufuu mee maqaa fi bakka jiraattu himuudhaan hordoftoota keenya waliitiin wal bari. Hayyee fayyaa ta'eetis na affeeruu keetiif eebbise. Ani Dinqinash Dheeressaan jedhama kan hin jiraadhu Ameerikaa kaabaa keessadha. Anaa dhufuu baga nagaan dhufte gara sagalee dubartoota Oromootti. Mee kallattumaan gara marii keenyaatti seenuudhaaf akka ta'utti haala guddina kee yeroo ijoollummaa fi bakka dhaloota keerraa ituu nu eegalte gaariidha jedhee yaada. Hayyee aniin dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa Bahaa naannoo Horroo Guduruu jedhamutti dhaladhee guddadhee. Egaa barumsa koos achumatti fixee elementarii achittan fixee sekondarii yookiin immoo haayiskuulii immoo waggaa 2 Bishooftuu Evangeelikaal Kolleejjiitti 9-10 achi Irgat Bahiratiin deemee Irgat Bahiratii irraa yeroo deebinu immoo haayiskuulii 11 fi 12 Tanaanyi Warqi jedhama yeroo sana amma geeddarameera natti fakkaata maqaansaa. Achittiin baradhee achi maatirikii fudhadheen darbee egaa kana yeroon jedhu amma 8 booda heerumeenaniin Bishooftuu dhufe. Abbaa manaa kootu Evangeelikaal Kolleejjii boording iskuulii nagashee achi Finfinnee immoo kolleejjii galee jechuudha. Hayyee yeroo ijoollummaa yeroo barachaa turte sanatti mul'atichi gara fuulduraatti ta'uudhaaf qabdu turte amma yeroo tokko ijoolleen maal taata gaafa ittiin jedhanii doktera ta'aa barsiisaan ta'aa jedhanii hawwii isaanii ibsu. Hawwiin kee maal ture yeroo sana Dinqee? Barumsa koo fixee xumuruun barbaadan ture. Moor saba keenyaaf waan ta'u tokko irratti eebbifamee baradhee riisarchii hojjedhee waan ta'e tokko saba keenyaaf keessumaa haadholii baadiyyaa keessa jiran rakkachaa jiran akkatti bishaan dugdatti baatanii qoraan cabsanii dugdatti baatanii ijoollee isaanii guddisan harmoosisanii isa kana inni sun sammuu koo keessa waan jiruufi furmaata jara kanaaf riisarchii hojjedhee akkamittan fidasa jedhu baradheef xumuruun barbaadan ture. Yeroo ijoollummaa keetii naannoo keessanitti haalli gaa'ila fuudhaaf heerumaa akkam ture? Waggaa meeqatti heerumti durbii yeroo sana? Yeroo sana egaa waggaa 9 jalqabee ani kaadhimaa baay'ee natti yaa'aa ture. Waggaa 9 waggaa 10 geenya waggaa 12 geenyaan dhaabattee haftee dheedhama. Kanaaf yeroo sana kaadhimaan baay'ee natti yaa'aa ture ani barbaadu nan baradhan jedhee barachaa barumsa koottanii fookasii godhee harmeen koo giiftii manaa turtee barcuma isheerraa guyyaa guutuun teesseeti oolti malee waan akka turtu giiftiidha. Baay'ee hojjetaa baay'eeti qabdi mana keessa garuu fedhaan ani barumsaaf qabu kanarraa kan ka'e mana ishee dhiistee giiftummaa ishee dhiisteeti magaala Shaambuutti galtee akkaan elementarii iskuulii jalqabu nagoote. Elementarii iskuulii amma 8 waggaa 4 walakkaatti baradhe. Baradhee xumuree egaa double promotioniin argadhe jechuudha. Double promotiniitiin ittiin gahee sadarkaa keessa baate jechuudha. Tokkoffaan ba'a. Dabliin ba'a. Dablii kutaa 2 dablii naa kennu irraan darba. Barattuu qaxalee turte jechuudha yeroo sana. Baay'ee. Achi kutaa 7 yeroo gahu kutaa 8 akkalee abeetu namni jedhamu jira ture. Student kaansilii filatamne ani tokkoffaan bahee ijoolleen 3,000 jirtu 9,000 argadhee inni lammaffaa bahee maal godhanii istaafiin mana barumsaa dubartiin pirezidaantiin taatu
ati mikittilii ta'e inni immoo pirezidaantii haa ta'u jedhan akkasitti nu jijjiiranii itti fufne jechuudha. Yeroo sana egaa maal akka ta'e seeruma dhannee dhiisnaan nu arrabsu jarris achi keessatti አንተ ተብታባ ጋለ ስምህን ቋንቋውን አታበላሽ አማርኛ አታበላሽ ቀጀሸን ይጆልን ዱበቹን ደንዳኒ ደላ ዋንተ ከኒን ስትን ሚኒናፍኔ ደላ መነበሩም ሰነ ከሰት አፋን ኦሮሞ ዱበቹን ኦርካዳ በረሞቱማ ከም የሮንሱ አራ ኃይለ ስላሴ አየ የሮሰና yo afaan oromochi keessatti namni dubbate hin garafama kanaaf dallaatii baanee afaan oromooti na wal dubbisa afaan amaaraa immoo namni ijoolleen keenya baay'een hin beekanii egaa akkasittidha achiitiidi high schoolii abbaan manaa koo bishooftuutti boarding schoolii nagashee egaa osoo high schoolii barattu heerumte jechuudha no 8 fixee elementary fixeen heerume egaa amma yeroo sana waggaa 17 ta'eera. warri kaa waggaa 9 heerumette akkamii shamarran yeroo sana jaallatanii waggaa 9 heerumu moo maatiitu dirqamsiisa moo haalli sun akka ammaa sooshaal miidiyaa kana namni jaalallee isaa sooshaal miidiyaa irraa argatee walitti inni fuudhee isheen heerumtu seerumaa jirti yeroo sana akkam ture mee? Waluun beekani warri wal fuudhan waluun beekani jaallattee jibbitee isheen fedhiin isheeyyuun gaafatamu. Maatii lamaantu wal dubbisa isaan gaafa wal fuudhan sana qofa ijaan wal argu waliin beekaniyyuu kanaaf heerumti gaaffiin qabu kun. Dinqeen ijoollee qabdii? Ijoollee 4 qabaa ijoollee immoo 11 qaba waaqayyo naa galatu. Akka argiteettaa jechuudha. Akaakilee arguuf qophaa'aa jira. Ittiin si haa ga'u. Hayyee mee gara qabsoo bilisummaa Oromootti akkamitti dhufuu dandeesse? Maqaa baa'u bara kam dhageesse? Maatii keetu qabsaadha moo namootarraa dhageesse? Ansi dinqu mana hojiin ani galee ture sana Oromoon ana duwwaa ture. Warri afaan hin beekne illee na ciguuf jedhe akkeem jirtaa jedhu. Nagaa maaliif namni afaan Oromootiin deebisuu shunqiqqeedhaan sodaata yeroo sana afaan Oromootiin deebisuu. Ani garuu akkeem jirtaa yeroo sana jedhan nagaa koota akkam jirtaa fayyaa keetiin jedha. Konfidensiidhaan. Kanaaf onegwaana jedhu. Hin sodaattu jechuu isaaniiti. Onegwaa jedhanii mokshee maqaa naa baasanidha. Onegwaa yes jiran jedha. Ani oneg maal akka ta'e hin beeku kaa. Maqaa man beekne waattachuudha yeroo sana. Mookshi egaa moggoodhuma wayii naa baasaniiti jechuudha kaa akkuma namni maqaa walii baasa miti. Akkaseen yes jiran jedha. Isaan edaan akkasasaniiru oneg jedhanii. Ayyee. Amma yeroo sana dargiitu dhufee jira. Sapaa waradaa sun na waamanii anchi oneg nashii jedhani. Oneg jedhanii akkasasaniiru. Mangistuu Hayilamaariyaam biras ga'eera maqaan koo. Daawit Walda Goorgis nama wanni jedhu kuni isa faataxarii Finfinneeti. Addis Ababaa isa faataxarii ture. Maaliif garuu kasasamuun himatamuun maaliif dhufe onegii yoo taates? Oromoo akka Oromootti konfidensiin qabaachuu hin qabdu biyya sana keessatti. Hayyee. Man qabu. Ani hin beeku Gojamoonni biyya keenya qomaaxaa fi kadhattuutu dhufa. Kanaaf gadaantummaadha sammuu keenya keessatti isaan gadaanteedha. Nuuf hin beeknu. Kanaaf wanni isaaniif hin kennu. Isaan garuu suppireerii of godhanii of ilaalu. Kanaaf akkamitti akka kana nutti dubbatti kuni jedhu. Kanaaf aaru. Onega yes Allahun jedha. Isa faataxariin sun waamee ati onegidhaan onegechummaa jechuudhaan jedhe. Hayyee. Jalqaba isaantu na gaafate oneg maal akka ta'e. Isaantu natti hime. Onegechuun isa bosona jiru, isa lolaa jiru, mootummaa lolaa jirudha jedhani. Egaa hin beeku galatoo mana barsiisuu keessaniif hin jedhe. Achi jaarsoliin keenya jiru, jaarsolii keenya warraan amanuu abdii fa'aa warra jedhamanii, Dr. Moggaafur Saafaa warra jedhamanii isaaniin baay'ee dhagaa jaarsa tokkoon dhaqee gaafadhe maa jechuudha oneg jechuunii
jedheen gaafadhe. Natti muu sodaatan isaanis ifa baasanii natti muu sodaataniiti paamfiletti gadaa malbaa jedhu sana footokoppii kaasanii dhoksaadhaan walii hiru turani. Isheenaa kennani. Halkan galee mana keessa wantaa ijoolleen na argu hojjettuunis na argiti jedheen mana fincaanii sarviisii cinaa jiru duuba taa'ee amma halkan keessaa sa'aatii 8 dubbisee fixeen achitti gubee bahe. Tootaalii Sammuu fudhatee jechuudha. qaamni koo gubbaatii amma goodaatti suruu jedhee mana na fudhate. In amante jechuudha dubbistee waan kitaaba sana. Waan kitaabichi jiru namni hundumta ani dabballee miti an na barsiise. Kitaabicha sana gadaa malbaasa jedhu ergasii kitaaba isaa attamsiise yeroo sana paamfileettii dhumatu footokoppii ta'ee walii hirama. Amma matsaafa goonee attamsiisni erganas dhufe. Innaa Busaanii Amaaru Dr. Taaddasee Ebbaa waan kana barreessuu isaaniif isaantu barreesse. Booda dhiyoo barre. Isaan ta'uu isaanii dhiyoo nutti manii naannoodhuma boqonnaa isaanii jala. Akka isaan ta'e gadaa malbaa eenyu akka ta'e hin beeknu nuti. Akkasitti otu jirruute egaa 91 ABO'n dargiin kufee TPLF yeroo galtu ABO'nis dhufe. Bara chaarteraa keessatti hirmaattee mee haala yeroo sana ture taatee yeroo sana ture wanni taajjabdee miirri yeroo sana ture yeroo addi bilisummaa Oromoo chaartera kursa ture sana akka nama qaamaan qoodarraa fudhateetti namoota yeroo sanallee turan osoo maqaa nuuf eertee haala yeroo sana ture itu nuufsite. Ani umurii koo keessatti otoon asin gahin dura Asoosaan rukuta Onagin irra deebi'ee Mangistuu Hayilamaariyaam otoo Asoosaa Onagin maqaa dhahee hin beeku Mangistuun. Waan fedhe godhanillee shiftoocheedha malee Onagin maqaa dhahee hin beeku. Akka maqaa waarsaatti sodaata turan Oromoon akka hin barreef. Garuu gaafa Asoosaan rukutamu televezyiinitti ba'ee Mangistuu Hayilamaariyaam Onagina Shaabiyaa ba'asoosa bakkul yooguun jedhee dubbate. Bara meeqa keessa ta'a barri sun yaadatta? Naannoodhuma kufaatii dargii otoo gara dhaabnootti shuru guyyichi waggichi na jalaa wal dhahaa. Yeroo Haile Sillaaseedha miti kan dubbate? No, Mangistuu malee. Mangistuudha kan dubbate? Eeyyee. Haile Sillaaseen immoo bara Haile Sillaaseen bara Mangistuu keessadha. Mangistuun immoo dafee kufee gaaroo sana. Maannoo Haile Sillaaseen. Haile Sillaaseen 65tti akka Habashaatti kufe. Dargiin 66tti qabate biyya. Ayyee. Amma gaa isa sana keessatti wal gaafannee walitti dhufuu jalqabnee ABO'n dhufe duutte gaa wayyaaneen galte ABO'n dhufe 1991 gullalleetti wal geenyee Oromoon Arsiin Oromoo ta'uu hin beeknu. Harar Oromoo ta'uu hin beeknu. Adaree faanuu jedhu turani maal jedhu turanii adareedha jedhu maal jedhu turanii maqaa Oromoo achitti. Arsii akka Oromoo ta'e Baalee akka Oromoo ta'e waliin beeknu ture. Achitti hundumtuu yaa gaafa dhufe achitti wal arginu garmalee gammanne. Garmalee gammannee walitti boonyoo walitti gammannee sirbinee sirbaa oollee achi hin baanu. Achitti sirbaa oolleeti gala. Keessumaa haasaan jaalallee gammadaa yeroo hundumaa sammuu koo keessaan badu achitti yeroo inni walgahii irratti dubbatu. Gawarri hedduu addaatu godha. Baay'ee jaalgutama hawaasa baay'ee dhagaa maqaa isaanii meeqan maqaa dhahaa miti. Baay'ee namatti tola ture. Oton turiin innis hin cufame gaa. Dubartoonni yeroo sana jiru yaadatta? Eeyyee yeroo sana gaa wal ijaarreyyuu anuu dubartoota ijaaruu yaale. Erga achi keessatti nabsee shaamaaru kellesh waldee dura teessu godhanne. Kan lubbuun jiru amma yeroo sana kan yeroo sanaa keessa kan lubbuun jiru amma nama yaadattu yoo yaadattu. Jiru garuu
amma of yaadatu laataasa jedhuun sodaadhe malee jiru. Dulloomaniiru. Anis ijoolleen ture isaan keessaa. Baay'ee ijoolleen ture. Amma isaan dulloomaniiru. Adda Kulanii, adda Tsahaayis jiru. Muluu Taayyeen jedhamtus jirti Kanaadaa. I don't know amma. Shifarraa'u nama jedhamu abbaan manaa ishee gargar bahaniiru garuu achuma jiru biyya sana jiru. Baay'ee dhagaa yeroo sana warri ijaarree namni gochaa turre. Achittis yaale dubartoota ijaaruu yaaleera. Garuu badaan deemne seef egaal bakkatti wal arginu dhabne bakkatti walitti dhufnu Oromoo walitti dhufuu yeroo dadhabu seef mothers and children an jedhu tokkos ijaarre non profit laayisensii itti fudhanne biiroo bananne. Nama tokko achitti wal arguuf qabata godhachuuf. Dhaabbata meeqa keessa hojjettee jirta achumaanii hagammaatti? Kan mootummaas ta'e hagammaatti aga umurii kee ammaa kana keessatti dhaabbata kan Oromoodhaafis ta'uu dhaabbata hagam keessatti hirmaannaa gootee jirta? Egaa achitti warrumaan ijaareedha. Egaa achittis dubartoota ijaaruu yaaleera. Safe Mothers and Children non-profit achittis ijaareera. Innillee yeroo baay'ee hojjechaa ture. Gargaarsayyuu ijoollee warra rakkatanii fi daa'immanii fi dubartoota gargaarsa akka yeroo baay'ee hojjechaa ture. Inni around 2016-17 tti dhayyuun cufame egaa teessisuu didan jennaan Israas kaayyachi irratti keenyee sana teessisuu didan jennaan innis dhiisee deemeera jedhee nutti himee biyya alaa ba'e innis inni egaa cufame jechuudha. Yeroo baay'ee hojjeteera innillee. Egaa baay'eedha waan adda addaa ijaarree irratti keessatti achi egaa ABO chaartarii keessa gaafa ba'e sokku namni inni gullalleetti walitti dhufaa ture sun gargar facaanaani akkamitti walitti dhufnaa jedheen jaarsolii sassaabee haasa'uu jalqabe. Jaarsolii sassaabee yeroon haasa'uu jalqabu jarri nu hordofuu jalqabanii silkiidhaan yeroo laandi laayiniidha yeroo sana silkiin jiru silkii keenya rikoordii gochuu jalqabanii dubartiin achi seekiriitii ofiisiitii warra silkii kana waraaban keessaa tokko booyfireendi Oromoo qabdi. Isa waamteeti abalufaa silkiin isaanii rikoordii ta'aa jira sitti qabame. Hinaasa hinaa jedhi jara kanaa. Guyyaa natu jira diiliitiin godha. Galgala garuu nama biraatu gala. Kanaafi itti jettee inni badaa nan beeku dhufee natti hime jara sanatti sime egaa isaan mana isaanii yeroo dhaqundumaa na duukaa deemu na hordofu jara sana jiniin itti fufuu hin dandeenye dhaabne isa. Isa dhaabneeti booda adda bilisummaa Oromoon bakka bu'u koree tokko dhaabne. Kutaa Oromiyaa hundumaa walitti qabu. Innis Baalee, Arsii, Harargee, Giddugala lixaa akkasitti amma ani yaadadhu maqaa isaanii Harargeetii Huseen nama jedhamu, Huseen Abdii nama jedhamu, Giddugala Koloneel Olaanii Jabeessa nama jedhamu lubbuun ala jiru waa dhiisuun beeku. Baaleetii Nuwaaf Faqqii nama jedhamu, Arsiitii Siisay Sooressa nama jedhamu Kanaadaa jira. Amma Kanaadaa jira jedhu. Egaa Wallaggaa Takkalee Waaqjira nama jedhamu inni amma Minnesotaa jira. Warra kana. Amma hundumtuu kutaa isaatti dhaqee akka ijaaru, kutaarraa immoo awraajjaatti akka ijaaru, awraajjaarra immoo konyaatti akka ijaaru, konyaan immoo gandatti akka ijaaru akka kanaatti jalqabne. Haga kana deemnee badaa namni keenya dammaqaan turre yeroo sana ijaaramee waa tokko gochuuf rakkisaa ture. Ati Oromoodha jechuuf baay'ee nama rakkisa ture. Inni egaa riivoluushinii kaasuu barbaannu sana nu guutuu dadhabe. Kanaaf barattoota ijaaruu qabna inni murteessine. Barattoota yuunivarsiitii 6 kiilootii ijoollee 2. Isaan nama tokko nama of jalatti akka ijaaran 5 kolleejoota jiran keessatti dhaqanii akka ijaaran 5 haayiskoolota jiran keessatti 5 isaan immoo dabarsanii nam tokko malee akka hin beekne 5 akkasitti amma elementarii iskuulitti ijoollee ijaarree gaafa Maskaram manni barumsaa banamu September 2002 qopheessine gooda amma gandaatti geessine akka ijoolleen kun wal duukaa gaaf tokkotti hiriira bahan biyya sana keessatti qopheessine.
Isa kana namni nu wajjiniin hojjetu fuudheet mallas akka argatuuf yuunivarsiitii keessaa nama hojjetu tokkotti kenne. Inni immoo indiriyaas isheetitti kenne shumata sii kennina. Onag akkas gochaa jira. Yoon citi isaan isinii fide maal argattu jedhee waldaa meecaaf tuun lamaa keessa waaqeffannaa keessatti jarri kun lamaan filatamaniiru. Siisayiif namni kun maqaa isaan dhawamma. Nama guddaa waan ta'eef salphinaadha isaaf. Kanaaf isaaf inni geesse shumata sii kennina. Indiriyaas isheeti shumata sii kennina, mana sii kennina, makiina sii kennina jedhani. Lekchararii ture inni yuunivarsiitii keessatti. Itti kenne, inni mallas itti kenne, mallas gaafa maskaram 2002 akka lakkoofsa Oromoottidha. Akka isaanitti yaadadhu guyyaa isaa. Maskaram lama achitti akka biyya sanaatti maskaram gaafa bultii lama paarlaamaan banama. Warra kibbaa wajjin innis hojjenneera. Kana qopheessineera. Ijoollee wal duukaa warri kibbaa isaan keenya duukaa wal duukaa akka ka'aniif isaanis hojjechaa turanii nu wajjin sirriitti bisheessineera waan hundumaaf amma lafarratti. Amma gaafa paarlaamaan banamu mallas paarlaamaa keessatti ኦነግ እዚቹ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ትምህርት ቤት ሲከፈት ተማሪዎችን ለማስረበሽ እቅድ አውጥቷል። እኛም ይሄን አውቀን እርምጃ ወስደናል ይል መስከረምት ሰበነሙ ታሳሲት አከበነሙ ጎዴ ማነበሩምሳ አከ ወኒሱን ደርቡፍ ኤርጋንሱን አኮ ጅረን ኦለ ነማ ኪባሳ ነማ መቃሳ ጋመለን ጅሩ ልቡዳኔ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ቱራኒ ዶክሳዳን አናፍ ኮሬ ኬኛ ቆፋቱ ሳምቤካ እርሶ ቀን ቀን ከኛ ጋር ጫዋ መስሎ ይውላሉ ለሊት ለሊት ከኦነግ ጋር ይሰራሉ ይደ ኢሳ ካና ጋኑ ኬሳ አከባይ ባር መለስ ተከስ ጀዳ መለስ ተከስ ጀዳ ፓርላማ ራት እና ኢሳ ካና ጋ ኢኒ ጋፈከስ ጀዱ ገልገለታ ቴሌቪዥን እናለ halkan ኦቶጀሪ ወርነ ኤጋኒን ዱፊን ከኤተኒን gandarra deeme koree kana unu malee namni beeku hin jiru isa kibbaa kana namicha kibbaa kana koree kana qofaatu beeka otoo isa ijoolleen qophaa'aniiru sana qofaadha ta'e caasaatiin liikii gochuu danda'a jedhee nan shakkan ture amma nu keessaa qofa akka bahe hin bare koree sana fuudhee laga bu'een jaranaan jedhe warra koree keessaa nam tokko yeroo televizyiniin dubbatu naa bilbileera akkam jirtu nagaadha jedhee silkii cufe halkan ka'een tokko isaanii mana isaaniiti otoo mana kootis ijoolleen koon manni koo maatiin koon beekin axira banadhee bahee tokko isaanii mana isaanii irra deemee rukutee makiina keessa fuudhee laga bu'e. Otoo jarri na eeganiin dhufin. Jaranaa edda meeqan keessantu televizyinii dhaggeeffateeraan jedhe. Dhaggeeffanneerraa jedhan hundumtu. Egaa gaaddidduu keenyadha moo unumatu of hin amanuun jedhe. Egaa warri jarri maal jedhu fasi yaallabbat zilaa aychilum jedhu namichi dafeeti bo itti dhiisaa abboo gaafa koloneer alamuu qixxeessaa du'anii owwaasha sarra gamaa gamana dhaabbanne Dr. Bayne Phexros wajjin qoye manni barumsaa yeroo banamu gudii isaan goonanne fakkaraa turree kanuma dhaqumna gara godhanii geessanitti maniiru jedhe hundumti keenya wal ilaalla. Ilaale gawaan saatiin hojjetamu akka achirratti fakkaramu dubbatame miidiyaa uummata gidduutti akka waan hin fakkaanne. Hundumti keenya wal ilaalle ka'aa gala deebii arganneerra ka'aa gala makiinaa keessa dheen fuudhee mana isaanii tokkoon buuse deebi'ee otoo namni tokko manaa bahuu kon beekin galeerra fenis. Achi warri na eeguu biiroo na ooshuu laaqanaaf na wajjin dhufuu deebisanii nagashuu akkasittiin ture egaa. Akkasitti otoo jirruuti waraqata tokko central komiteen executive komiteen TPLF walgahii tokko godhatan. Walgahii sana dhoksaatiin godhataniiru. Murtoo qabxii 17 qabu murteessanii nurratti Oromoo irratti murteessanii. Maal jedha isaan keessaanii yaadadhu tokkodha. Tokko karaa Asoosaa, karaa Dambidolloo, karaa Mooyyaalee, karaa Jijjigaa, karaa hundumaa yuunifoormii onegan fakkaatu itti uffisnee haifaatiin oneg galee dhanii akka onegitti sirbaa akka dhufan goona. Yeroo sana uummatichi galagalee amma gaa filannoos yaalee filannoo sana teest elekshinii tokko godhee
abaa'oon mo'atee ture. Kanaaf iyyuu chaartar keessaa baase abaa'ootiin. Maaliif mo'amuu isaati filannoo nutti yoo deeme mo'amuu isaati kanaaf bahuu qaba akka uummanni isa duukaa jiru baran. Amma oneg duukaa uummanni akka jiruuf akka hin jirre barra. Yeroo sana warra uummaticha isaa warra bosonaa dhufu sana simachuuf hoo jedhe bosona karaa duuba rasaasaan findhan jedhudha. Amma inni suni akka jarragaa waluma keessa hojjenna miti nutis qabna achi keessa galgaluma sana naa fide abbaan suni. Naa fide qabxii 17 handiinni Oromoo jedheen barreesse gaa. Diinni kee kana sii qopheesseera akkasin godhiin. Diinni kee akkana jedheera akkasin godhiin. Akkas godhe akkas qabxii 17 deebii kennee halkan guutuu intini duplikeetiin godhu maashinii qabaa. Asxaa adda bilisummaa Oromoo isa qabu faajjii adda bilisummaa Oromoo isa qabu heading paper isaa irratti adda bilisummaa Oromoo irratti piriintii godhee halkan kaartooniitti naqeen magaalota Oromiyaa jiran keessa hundumaatti gaaf tokkotti akka bittinnaa'uuf ijoollee Lagahar maannoo Lagahar miti markaatoo atoobisii taraa achi geesse kaartooniin tokko hoolotatti. Magaalota jiran hundumaatti tokko akka bu'u. Ijoollee warra barattoota sana immoo taargaansaa kanadha. Bakka akkasitti dhaabadhu eegi. Bakka akkasitti dhaabadhu eegi. Warra fuudhanii deeman sanatti mallattoo itti meera. Bakka akkasitti nama si eegutti itti kennedhe. Hundumaatti kennanii waliin gahani. Waliin gahanii halkan tokkotti Finfinnee keessattis, Dirreedawaa keessattis, Jigaa keessattis, Naqqamtetti, Asoosaatti, Dambidool magaalota Oromiyaa jiran keessatti warri Gincii xinnoo ariifatanii duraa wanni nu godhanii hiriirra wanni godhanii xinnoo ishee jalqabanii turanii nu dursanii hundumaatti ergine. Isa qofaa miti. Gaafa hiriira bahan sana immoo maatiin isaanii hiriira akka bahanis goone. Wal duukaa sana. Gaafa hiriira bahan immoo maatii isaanii wajjin akka bahan maaliif ijoollee akkana ajjeesne jira ijoollee fitti. Biqaaxi isheetti xinnoo 10 saantimii tokko jirti ishee shittoo 10 saantimii tokko ati hin beektu argiteetta ta'e hin beeku. Ishee sana kaartooniidhaan akkasuma hiriira elementary schoolitti. Elementary schoolitti Coca-Cola akka booruutti yeroo qopheessinu hiriira. Bilqaaxitti naqanii Coca-Cola qal'isanii bishaaniin bilqaaxitti naqanii ijoolleetti akka kennan. Warra isaanii kottaa wajjin hin baana hiriiroo badaaddanaa jedha miti namni keenya ijoolleen maal qabeexxatti badaaddanaa jedhu. Yoo ati didde kun marziidha dhugeen of ajjeessa summiidha jedhanii akka warra isaanii doorsisan akkasitti qopheessine egaa ijoolleen. Tooftaa ajaa'ibaati. Maaliif ichiin jedhu kaa uummanni keenya badaaddanaa maal jetti ijoolleen qeexee bartuun kun jedhu malee wajjin hin hiriiran bahan. Akka kanatti qopheessine. Kana hundumaa gaafa baru mallas ለፍርድ ቤት የሚበቃ መረጃ እስክናገኝ ነው ሰጀ ቱረ ሰና ለፍርድ ቤት የሚበቃ መረጃ ዲሴት ናቀባ አይደ ወረቀትች ጋፍ ተኮት ብትንሰሜ አሶሳ በከንዱማ አመ ነርቨሲት ናቀባ አይደ ቀበና ሂስሰጋ 2002 ናሂስስ ወጋሜ ቃፊደምት ወጋሰዲ jireenya kee keessatti qabsoo kana keessattis ta'u jireenya dhuunfaa kee keessattis ta'u guyyaan itti baay'ee gadditee itti miidhamte mudannoon kee maalidha? Ani yeroo hundu annarra gahetti hin gaddu. Waa takka iyyuu hin gaddu. Maaliif ayaaftu waaqayyo nama godhe na uumeera. Nama godhe yeroo na uumoo sagalee waaqayyo ani amantii pirootestaantiin hordofaa. Warra cunqursameef, warra beelaheef, warra rakkateef dhaabadhaadha. Kanaaf namarratti cubbuun hojjenne garuu nama cunqursamu sana abalu du'ee abalu akkas godhame isa jedhu sana dhaga'uus arguus hin barbaadu. Garuu kanatu nurratti gaggeeffamaa jira. Kanatu na gaddisiisa yeroo hundumaa. Ammayyuu yeroo hundumaa saba keenya irra inni gahu kun na gaddisiisa. Kanaaf egaa ani mana hidhaatii waggaa 3 hidhamee gaafan bahu daanyoota na hiikan dura warra isan bakka buuse sanatu daanya mahal daanyaa ture isatu qaxaroodhuma na deddeebisa malee waan takka hin jiru waan ittiin firdiinatti kennu. Kanaaf waggaa 3 na deddeebise. Gaafanni achirraa siyyeefa ijjini wallooleeti mallas gara siyyeefa ittisa erge.
warri kaan dhufanii achi faayilii koo laalanii dhimmaan itti hidhamee jiruu fi walii isaa wallaalanii banasaa sanaaftanishaal jedhanii na gadhiisanii dhimma itti hidhamtee wal gaafatanii dhimma itti hidhamtee jirtu waan isaan nuun galle banasaa sanaaftanishaal gaafa shan jedhanii na gadhiisanii ani jimaata hiikamee gaafa facaasaa akkas jedhe na gadhiisanii gaafa piroosesii amma godhutti gaafa facaasaan dafinoo oolee amma facaasaa ture gaafa facaasaa ani nan gale mana kootti gaafa kamisaa daanyota sana sadanuu hojiirra arii mallas warra na hiikan sadanuu hojiirra ari'uu qofa miti aqaaba higginsaa xaqlaa firdi beetitti igbaanyi gaafateeraan jedhu informeeshinii achuma argan. Maaliif sababa saayinsii hiikaniifidha? Maaliif hiikanii jedhani isaaniin hojiirra ari'e. Achi informeeshiniin kun xaqlaa aqaaba higgitti akka igbaanyiin ergame dhagahee gaafa hidaar bultii tokko akka biyya sanaatti beellamni suni hidaar bultii tokkodha xaqlaayin በተገኘችበት በፖሊስ ተይዛ ትምጣ እንጀዱ ወኒ ደበርሴራ ይደኒ ሰስ ሆርዶፋ ቱሬ ጋፋ ሂዳር tokko waan ta'eef ጥቅምት digdamii sagal anachi baheen piroosesii jalqabaniiru ijoolleen koo asii nuuf abbaan manaa koofana achitti qabamee wanii dhaminanii mallas kanaaf keeniyaatti sokkine jechuudha. Maraatan ammaga. Bara meeqa kun? 2004. Ayyee egaa biyya baqaa 2006. Ayyee biyya baqaa keessa immoo waggaa meeqa jiraatte? Achitti immoo wanti si mudate jira tarii? Ayyee achitti egaa already piroosesii jalqabnee turre. Wannitti embaasii Ameerikaatti. Ijoolleen nu jedhani piroosesii irra jirra qaxaroo eeggachaa jirra turre. Amma ani achi dhaqee wanni jechuu hin danda'u Keeniyaa dhaqne. Abbaan manaa koo deebi'ee achumatti Finfinneetti viizaa isaa fudhateen Ameerikaa. Ani immoo iyyuu Ameerikaa embaasii isa biyya sanaatti dhaqee appilaayi godhe. Minaa kennaa kun asirra jirra naa hayyamameera viizaa naa rukutaa jennaan dubartiin Keeniyaa tokko akkasumatti gaafa na argitu na jibbite. I don't know. Maal akka taate akkasumatti na jibbite. Maaliif? I don't know. Kuni asitti si kennamuu hin danda'u achi dhaqxeetti fudhatta malee na itti. Lakkii achi dhaquu hin danda'u rakkoon qabaa baqadheen dhufeera mootummaa sanarraa jedhe. Paaspoortiin keenya paaspoortiin Itoophiyaa duraan biraa ture. Biluu ture. Amma diimaatti geeddaree mootummaan biyya sanaa yeroo sana. Diimaan kun yaani dippiloomatii ture. Ayyee. Hafi kun paaspoortii dippiloomaatiiti. Forjii paaspoortiin kun jette gaafuma afaanii baafattu forjii miti geeddarameera jedheen itti suu yaade na didde noo jette noo jettannaan alaqaa kennaa fidii alaqaa kee dubbisuun barbaadaan jedhe. Ayyee. Adii alaqaan ishee karaa maskootii inni na waamee nan dhaqee already odeessiteetti forjii paaspoortiin ishee jette. Jennaan maafii dhaqxeechiin fudhattuu jedhe. Lakki rakkoon qabaa jedheen dookumentii koo isaan mana hidhaa ture akkamitti mana tiraansileetii gochisiiseera afaan Ingiliziitti chaappaa qabaa itti argisiise. Because of this deebi'ee dhaqee achi fudhachuu hin danda'u. Ammas immoo firdi beetii waamamaan jira na hidhuuf deebisee hin danda'uun jedhe. Jennaan paaspoortiin kee kun sirrii miti jedhe lakkii geeddarameera. Kun waan abbaa manaa koo siisumaadha achumatti attamsiifateetti fidatee. Viizaa argateera deebi'ee dhaqee fidatee dhufe. Ani garuu deebi'ee achi dhaquu hin danda'u. Kuni dhugaa ta'uusaa embaasii keenya Finfinnee jirutti bilbillee gaafannee adda baasneeti ucci guddaayin sirriidha hoo jedhe geeddarameera hoo jedhedha. Sii rukunna malee rukunnu okkeen jedhe. Egaa amman jedhe. Ani amma mana kiree keessa jira hojiin qabu. Horiin qabu. Ani siddatanyaadha. Yoo egaa amma ji'a lama fixaa yeroon isaa jedhe. Kana ammaan adda baafadhutti ji'a lama fixaa jedhe. Ay
Egaa akkas taanaani expensii koo ani sirrii ta'ee ati yoona tursite expensiin ani asitti baasu you are responsible situ naa kaffalaan jedhe. De maaliif jedhe eeyyee ani horiin qabu sitti meera soba miti dhugaadhaan sitti mee kanarratti walii gallee tolee jedheen sokke baaneechi achi baaneeti ji'a lama nu tursa ta'e viizaan keenya inni keeniyaan hin gubata innuma kanaaf baanee bakka biraa geenye haa dhufnu innee eerpoortii dhaqne ammas eerpoortii gaafa dhaqnu dubartoonni isaanii nan jaallatan warri keeniyaa si hedheera ammas yeroo dhaqu abbaa manaa koof egziitii rukuttee anaan na didde maaliif yennaan ay viizaan keessi jalaa dhumuuf waan ta'eef haaromsachuuf deebiteen dhuftu asii jechuun baata'uu takkaa malee jette no nuti viizitariidha afrikaa keessa viizitii gochuuf baane amman dhaqnaa ugaandaa dhaqnaa ugaandaatii immoo bakka biraa deemnaa akkasuma naannoo ni dhufna biyya baruuf deemna nuti kanaaf naa rukutiin jedhe no bahumsa sii rukuta naa rukutiin jedhe bakka bahumsa sii rukuta yeroo deebitu garuu seenuu hin dandeessu jette isa yeroo hin deebi'u wal mari'annaan jedhe achiin ugaandaa dhaqne ugaandaatii amma dhugumayyuu ugaandaatii deebinee yoo galle dhugumayyuu haaromsachuuf jetti jenneeti achumaan Dubaay deemne achi roobii dhaqne gaafa kamisaa ganama embaasii sanaatti bilbilli naa bilbilame yeroo sana seelfooniin baheera gaa seelfoonii qaba bilbilli naa bilbilame amma kottu egaa hin kaffalta jedheera kanaaf sardamee adda baafatteera namchi torbaan tokko ton gahin guyya sadii hin bulle naa bilbile Dubaayito jiru nuti achi torbaan tokko turre deebine inni okay amma bakka akkasiin jira nan dhufaa jenne dafnee deebine tikeetii keenya inni jenne pileeniitiin dafnee achi geenya sa'aatii sadiitti akka biyya kanaatti naannoo sanatti achi geenya. Aeropilaanii irraa buunee dhaqnee embaasii sana dhaqnee nu rukutee achiin as dhufne jechuudha. Egaa isaan dura biyya sanatti wanni jedhee ture yaadaa ture haadholiin ijaaramuu qabu isa jedhu sammuu koo keessa waan jiruufi dhufee taa'uun qarmatti taa'uun naaf hin ta'u. Maaliif? Akkam turtee baate gaa walumaa gala Keeniyaa keessa? Ajaa. Baay'ee ariifate akka daftee amma barii namni waggaa 3 waggaa 10 waggaa meeqa ta'aa jira waanta ta'eef carraa qabdayyuu turte ati. Ijoollee koo piroosesirra waan jiraniif dafee nuu dhume maatii fidachuu waan danda'aniif. Kanaaf dafee nuu dhume nuuf. Ayyee erga immoo gara biyya ambaa kana dhufte gara Ameerikaa erga dhufte immoo bu'aa bahiin jireenyaa akka dubartiitti wanti si mudatee jira immoo wanti hundumtu akka yaaddeetti si mijatee jireenya siif salphate. Ansi dinqu achumaa dhufeeni mana barumsaatti galmaa'e maastarsii koof. Otoon isa barachaa jiru hojii namni naa arge hojii kubbaaniyyaa keessa. Hojii sana nan galee hojii koo jalqabee hojii koo hojjechaa maastarsii koo fudhadhe. Non profit management and leadership itti maastarsii koo fudhadhe biyya kanatti. Amma isa fudhadhee otumaan egaa hojichi sana egaa biyya kanatti professionii keetiin hojii galuun wannidha. Ani isaaniin baradhe maaliif non profitii waldaa dubartootaa International Oromo Women's Organization ijaareera dubartoota ijaarree afaan barsiisuu jalqabneerra websaayitii egaa amma haa hojjetu haadhisuun beeku International Oromo Women's Organization otoo itti sarchii gootee ni argatta achirraa waan baay'ee dokumantiyyuu. Nan beekaa ayyee. Annaa isa egaa ijaaree asitti afaan Oromoo ijoolleen keenya mallasaan jedhe keessaa tokko dur egaa Oromoon biyya alaa bahuu hin danda'u beektaa. Bara duraa sana bara Maaliif? Sababa maaliif? Oromoo taanaan hojii mootummaaf warra bahan malee qarmatti Oromoon biyya alaa bahuu hin danda'u. Hin kennamuufi viizaan. Isaantu beeka kana. Isuma karuma coqqonaa tokko keessaati kun. Amma gaafa mallas dhufu gaazexessaatu isa gaafate ani televizyiiniirraan ilaala. Ayyee.
namni paaspoortii Oromoo namni ta'e paaspoortii baafatee akka garaa ba'uu jalqabe. Gaazexessaan maal jedhaa pirezidaant Mallas ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ dur Oromoon hin bahu ture viizaan hin kennamuufii ture amma garuu Oromoon akka garaa bahaa kana maaliif akkas gootaa jedhee gaafate. Argite Mallas waan beekuu qaba namni biyya alaa dhaqee jireenya isaa duukaa malee waa'ee siyaasaa waa'ee homaa wanni hin jedhu. Ofiisaa dhama'ata ofiisaa yaada isaa jijjiireetti ijoolleen achitti dhalattus of hin beektu Oromoo ta'uu ishee hin bariin guddatti. Mallas edaa kana beeka ergaan dhufee as gaheen maaliif akkas jedhe naa gale. ይሂዱ መንገዱን ጨርቅ ያርግላቸው ይሂዱ jedhe. Inni kanaaf Oromoon amma danda'e inni achi taa'ee isa shoongu suni hundumtuu akka bahuudha barbaada. Isa kaan hidhaa, isa kaan ukkaamsaa, isa kaan ajjeesaa, isa dadhabe immoo akka bahuu barbaada sarara. Maaliif achi keessoo taa'an isa shoongu. Kanaaf ofirraa riiliifii argata. Oromoon biyya alaa yeroo bahu ofiisaa jireenya isaatti wanni jedha. Ijoolleen isaa of hin beekin, afaan ishees hin beekin guddatti. Identity crisis keessa galti akkuma gurraacha biyya kana wanni jedhu. Kanaadha beekanni. Gaafan dhufee ilaalu dhugumayyuu kanatu jira. Amma gaa dubartoota ijaaree dubartoonni ijoollee isaanii afaan barsiisanii akka guddisanii dubartoonni waa'ee ofii isaanii dubartummaa isaanii mirga isaaniif akka falmachuu danda'anii isa kana barsiisuuf. Ijoollee immoo afaan barsiisuu jalqaban. Ijoolleen baay'een yeroo sana afaan barsiisne wanni jechaa jiru. Baay'ee wanni jedhaniiru. Maatiin isaanii nu eebbisu amma egaa. Wanti xiyyeeffatan afaanuma fi aadaa irratti immoo wanti biraa wanti isin gootanis jira ture. Jaarmaa eenyummaa isaanii Oromummaa isaanii baranii akka guddatan identity crisis keessa akka hin galle. Ansi dinqu baay'ee hojii gaarii hojjenne maal seete. Ijoolleen haayiskuuliitti yeroo ijoolleen Oromoo haayiskuuliitti yeroo eebbifamanii naannoo kana warri jiranii haayiskuulii hundumaa keessaa yeroo eebbisamanii achitti walitti waamne sartifikeetii kenninaafi. Maaliif kana goona arguu dandeessa meebii weebsaayitii sanarra jira. Egaa amma weebsaayitichi hojjetaa sun beeku. Ijoolleen sun achitti wal baru. Achitti wal baranii kolleejjii tokkollee yoo dhaqxanii sinfiraadha. Wal dubbisaa walitti aanaa sinni hawwa waliiti wal baraa inneeti dubbannee gaggeessina. Waggaa waggaatti ijoolleen haayiskuuliitti yeroo eebbifamani walitti finna. Yuunivarsiitii adda addaa yeroo deemtan achitti wal bartu. Walitti dhufaa wal dubbisaa wal baraa innee. Akkas ture. Amma irratti hojjetaa jirtu. Amma egaa bara 2021 kaasee koree executive committee irratti ijaaree filachiisee itti kennee biraa deeme. Waan hundumaa as rakkabee miseensota liistii isaanii homa isaanii sarmooniin jiru waan hojjetamuu qabu hundumaa itti kenneen bahe. Egaa garuu hojjetamaa jira akkati ilaalaa jirtu socho'amaa jira immoo akkasumatti taa'aa jira. Walitti hin deebine. Walitti hin deebine isa gaariisin isa yeroo biraan sitti maal akkuma diigamuudha barbaadu diiguuf fakkaraa turanii. Egaa diiguu barbaadu garuu dhaabichi hin diigamne ammayyuu jira lubbuudhaanii ani karaa mootummaa waan barbaachisu waggaa waggaatti waan ta'uu qabu nan godha. Garuu jarri as hin deebine. Namoonni muraasni dubartiin tokko yeroo barbaachisu maarchi 8 waamnee kabachiisna unumti. Isaan hin jiran. Isaan hin jiranii. Warri filataman hin jiranii. Egaa seenaan bar tokko isaan gaafata ta'a. I don't know. Egaa sammuu isaaniitti kana dhaggeeffatanii sammuu isaaniitti deebi'anii otoo walitti deebi'anii baay'ee na gammachiisa. Egaa ani immoo egaa amma xinnoo faamilii wanni waan jiruufi dubartoota walitti qabuu nan dadhabe malee yaadaadhuma jirra egaa walitti hambiraa filachiisuu yoo qabna jennee kana dhagaan jiru. Ayyee mee qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana keessatti ijoollummaati kaastee keessatti hirmaachaa dirqama keessa ba'achaa adda durummaadhaan innumaayyuu
ati nama adda bilisummaa Oromoo guddisee wajjin guddisa adda bilisummaa Oromoo keessaati nama tokkodha. Hanga umurii kanaatti immoo kaayyoo kee irratti cicciteetu hojjetaa jirta. Ciminni jiru maal fakkaata? Qabsoon yeroo sana haala sana keessatti eegaltanii har'a sadarkaa maaliirra ga'ee jira? Welegaa amma ani achi hin jiru. Qabsoo nama biyya keessadha jira. Ani hin jiru addanadha. Addanatti immooyyuu egaa daayasporaan immooyyuu afaan faajjii adda addaa keessadha jira. Karaa tokko jarumtuu isa kaan horiidhaan isa kaan achitti lafa kennanii mana kennanii waamanii waan adda addaa godhanii wanni gochaa jiru. Baay'ee isaa egaa kanuma beekna. Kanaaf achi deemanii waan qaban sana dhabuurraa nuti Oromoo miti jedhanii jiraachuu barbaadu. Inni kaan immoo jireenyi mataan isaayyuu jaanjessee egaa maal qabsoon dheerate kana yaa fermaataa qaba qabsooni. Wanni jedha waan nama raaju miti kun. Ani ni raajeffadhu. Afaan faajjii keessa namni galu. Namni uf ta'uu qaba dura. Qabsoo kana baruu fi ofiisaa of ta'uu qaba. Maalummaa isaa baruu qaba. Ani akkam maalin ture? Maal keessan darbe? Maaltu tahaa narratti ture? Ofiisaarraa anan korraa ka'een. Kan hundumaayyuu ani dhuguma cunqursaan saba biraa Oromoorra akka jiraniin bare afaan Oromoo dubbachuun magaala keessatti dhorkaadha. Finfinnee keessatti afaan Oromoo lama taatee dubbatta taanaan si arrabsu. Amma furame yeroo ta'e hin beeku amma achi hin jiru. Malee kana waa'ee isa jedhu sana namni ofiisaa yoo uf ta'e ani namadha. Hanna uume Oromoo godhe Waaqayyoodha nama miti. Han Waaqayyo godhe na uume immoo taheen jiraachuu qaba. Malee uf jijjiiree jiraachuu cubbuudha. Gaafaan uf ta'e gaafaan eenyummaa koo bare sabni Oromoo maal barbaada? Maal keessa jira isa jedhu sana bareeti namni saba kana duukaa dhaabachuu danda'a. Ani tifoozoo nama tokkoo miti, tifoozoo hoogganaa miti, tifoozoo nama ilaalee miti ani qabsoo kana keessa jiru dhugaa dubbachuuf. Nama ilaalee miti, kaayyicha ilaalee. Maalidha solushiniin isaa? Furmaanni Oromoon qabu maalidha isa jedhudha. Isa kana furmaanni isaa immoo Oromoon yeroo wal ta'e malee solutionii irra gahuu hin danda'u, furmaataa irra gahuu hin danda'u. Afaan faajjiin, by the way, gobanaan Oromoodha. Garuu Minilikitti dhimma bahee Oromoo cabse. Gobanaa qofa miti warra akkasaa baay'ee dhagaa. Seenaan achi isa keessa baay'ee galuun yuuza inda siroodha immoo si dinqu. Yeroodhaaf sossobanii itti dhimma bahu. Gobanaatiin summiitiin ajjeesanii booda. Isa qofaa miti bara wayyaanee keessa. Bara wayyaanee keessa namoonni nuti beeknu warri wayyaaneef basaasanii wayyaaneef hojjechaa turan gaafa hojii isaanii fixan sana wayyaaneen hin ajjeesti jira. Ani nama lama nan beeka. Warra isaaniif hojjetu akka ajjeesti. Maaliif kana gooti? Iciitii sana akka hin baasneef. Gaaf tokko yoo wal lolani bahee waa isaanii waan dubbatu waan isaan hojjetan waan dubbatuuf hin ajjeesu. Use and siroodha godhu Oromoo. Wanti kun maali baroo ergasum yeroo madhiyoo siyuu ta'aa jira itti fayyadamanii achiin booda ajjeesu. Isaan godhan. Sana goo. Baay'eedha. Baay'eedha kana amma maqaa nama nan dhoosisiini. Fakkeenya baay'eetu jira baay'ee wanni jechuu dandeessa. Kanaafi amma OPDO warra jedhanii ABO'n otoo hin uumamne otoo ABO'n hin jiru ta'e OPDO'n hin ijaaramtu kana beeki. Maaliif ABO'n waan jiruuf TPLF afaan Oromoo warra dubbatanii waraana dargii warra booji'amanii
Isaanin fuuteeti booji'amtootadha afaan Oromoo irra dubbatan OPDO itti ijaarteen dhufte. Ittiin Oromoo cabsuuf. Isa sanallee ofitti qaana'uu dadhabaniiti hiddi sun gadima darbee amma hammeenya akka kanaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jiru. Haan isaanii nu hubanne garuu mootummaan hin dhufaa hin darba. Ofis balleessanii seenaa isaanis balleessaniiti darbu. Keessaan immoo waan isaan godhan sana waan beektuu fi warra beektu sana hin balleessiti dura. Dursitee balleessiti isaanii. Otoo isheen badiin dura dursitee balleessiti. Kana beekuu qabu. Yoo uf ta'e malee namni Oromoo maal akka ta'e hin beeku. Abaa'oon maal akka ta'e hin beeku. Abaa'oon maal akka yaadu hin beeku. Dhiifa manaa godhe. Ani abaa'oo bakka bu'ee mitan hin dubbadhu. Ofii koo bakka bu'ee hin dubbadha. Maaliifi kaayyichadha. Abaa'oon kaayyicharraa xinnoo tokko maqnaan namni cinaa dhaabbatu tokkollee hin jiru. Dhugaan hin qal'atti malee immoo hin cittu. Dhugaan wal qabattee dhuma deemtee qal'attes kudhan shinnigaa irratti fixanii isa booda meeqa qabsaa'ota keenya baay'ee fixanii ammas fixaa jiru ijoollee keenya fixaa jiru garuu qabsichi hin dhaabbanne. Kun hundumtuu maal dhuma boodaasa jedhu ilaaluu hin dandeenya jarri. Uummanni qiimii walitti qabate booda nagaatiin akka ollaallee ta'e waliin hin jiraanne fedha uummataa gaafatanii mitan kan godhan eliitiin sun. Har'a garaatiin gara isaanii guuttachuu warra garaadhaan yaaduudha kan hundumaan. Ayyee guyyaan harmooliidhaa yookaan guyyaan haadholii addunyaa waggaadhaan caamsaa 10 kabajamaa. Torbeen kun torban haadholii yookaan harmoolii jechuun hin dandeenya. Mee maaliif barbaachise guyyaa harmoolii kabajuun? Dhugaa dubbachuudhaafi ati saadhaadha. Haati otoo hin jirtu ta'e namni lafarra hin jiru. Itti xinnaataan jedhani haadhatti. Isayyuu biyya guddate keessatti dhagaha. Wanti kun kabajamu. Maal jechuudha haadholiin walqixxummaa dubartootaa irratti qabsoon isaan godhan egaa seenaan hin dubbata. Akkamitti Maarchi 18 akkamitti akka kabajamuu jalqabeen beektaa. Haadholiin egaa isa hundumaa keessaa amma sossobbiifis haa ta'u dhugaadhuma isaaniiyyuu haa ta'u haadholiitti hin xinnaata. Guyyaa haadholii jedhanii kabajuun hin xinnaata malee ittiin guddatu. Maaliifi garaatti baattee ciniinsuu hamaa dhukkubu keessa baastee deessee achii booda immoo harkatti baattee harma hoosistee guddistee amma guddatanii of danda'anii mataa isaanii danda'anii bahanitti haati wajjiniin rakkatti ijoollee ishee hin yaadde. Isa qofaa miti erguma of danda'anii bahanii ofii isaanii of danda'anii ijoollee godhatanii illee haati ijoollee isheef ni yaaddi. Waan gaarii malee hamaa hin yaaddu haati. Haadholiin baay'een ijoollee isaanii iyyuu rukutan. Yoo balleessan dheekkamanii dhuma bira darbu. Kanaaf guyyaan haadholii guyyaa haadholii dhuguma itti xinnaata haadholiitti akka otoo haatiin jirtu taate ijoolleen alatti lafarra jiraachuu hin dandeessu namni lafarra jiraachuu hin danda'u. Kanuman jedha kaaga maalin jedhan bira. Ayyee mee haadha ta'uun siif maali? Ani ayyaantuudhaan hin jedha ofii koo. Warra ijoolleen godhanneef dubartoota maseena ta'aniif nan gadda. Naachuraalii maseena warra ta'aniif yookiin immoo bifa adda addaatiin da'umsa otoo hin da'iin hafaniif. Ani baay'een gammada haadha ta'uu kootti. Ijoollee ofii caalaa hannamatti aanu tokkollee hin jiru. Kanaaf ani akkoon koo fakaakayyuun koo akkatti na guddisan waan hin beekuuf ijoollee koo ta'u walitti qabee guddisan gammada garuu biyyi kun bakka adda addaa waan jirruuf walitti fiduu hin danda'u. Kaalchariin nuti itti guddanneef haalli biyya kanaa biyya adda addaa immoo tokko miti. Ijoolleen akka biyya isaaniitti akka dhalatanitti guddatu akka naannoo isaaniitti guddatu. Kanaaf ani baay'een gammada. Baay'ee gammachuu guddaan qaba ijoollee godhachuu koo Waaqayyo naa galatu hin jedha.
shamarranii fi harmooliin Oromoodhaa yeroo garaagaraatti lubbuun isaanii hin darba. Bifa garaagaraan, kallattii garaagaraan fakkeenyaaf lola irratti lubbuun isaanii hin darbaa. Wal dhabiinsa abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti lubbuun isaanii hin darbaa. Ofii isaaniidhaan lubbuu isaanii yeroo isaan itti balleessan jira. Walumaa galatti shamarran gara fuulduraatti gaa'ila keessa galuudhaaf deemaniifis ta'ee gaa'ila keessallee kan jiranidhaa fi guyyaa kana immoo sababeeffachuudhaan guyyaa harmoolii ergaan yookaan dhaamsi ati qabduuf maali? Baay'ee fayyaa ta'e kana na gaafachuu keef. Gaa'ila keessa warri jiranis, gaa'ila yaadaa warri jiranis waan hubachuu qabanii jireenyi bu'ii baay'ee qaba. Jireenyi smuuzilii akka nuti barbaannutti nuu hin deemu ta'a. Garuu obsa, wal dandahuu, walii yaaduu kana sammuutti qabanneeti deemna. Abbaan manaa inni tokko gaarii ta'a, inni tokko gaarii ta'uu dhiisa. Inni tokko ifataa, inni tokko lolaa. Wal looluurra hamaa walitti dubbachuurra abbaan manaa maali rakkoon kee, maali rakkoon ishee jedhanii wal gaafachuu taa'anii wal dubbisuu, diskasii gochuu. Waa'ee ijoollee isaanii yoo ta'es taa'anii ijoollee keenya akkamitti guddisna, akkam goona, baajeta akkamii baafanna, maal wayya jennee jedhanii mari'atanii yaada irratti diskasii gochuu. Yaadaan wal mormuu jechuu wal jibbuu jechuu miti. Yaadni yaadadha. Yaada irratti diskasii godhanii soolvii godhachuu. Warri heeruma yaadaa jiran immooyyuu tokkoffaa yeroodhuma heerumuuf jedhanii smuuziidha jedhanii yaaduu hin qaban. Akka amma na jaallatu kanatti amma dur sitti meera maatiitu wal gaafatee walitti heerumsiisa. Amma garuu isheetu isa filata, isatu ishee filata. Wal jaallataniiti wal fuudhu. Maybe jaalalli sinsinni ta'uu danda'a. Jaalalli sun gaafa dhumu wallooluun jiraachuun mala. Kun akka jiraatus baranii gara fuulduraatti waan nu mudatu hundumtuu akkama wal jaallannu kana ta'uu dhiisaa. Kanaaf murteessanii waan dhufe obsaan wal dandeenya waliin jiraachuu qabna jedhanii kana murteeffatanii wal fuudhuu walitti heerumuu qabu. Wal fuudhuu qabu. Heerumuu qabu. Kanaaf dubartoonni bilicii ilaaluu dhiisuudha. Kana naa bitee dhufee no isa miti inni hin darba. Isa miti darba. Jireenyicha dheeraa. Jireenyicha bara dheeraa waliin jiraatan sanadha ilaaluu qabu. Isa ilaalaniiti walii yaaduu, walii obsuu. Inni guddaan isadha. Mariidhaan fixuu. Lolarra mariidhaan fixuu. Obsatu baay'ee barbaachisaadha. Hamaa walitti dubbatuu miti namni. Hamaa walitti dubbata. Aaranii immoo ani seexanni baay'ee yeroo namni aaru seexanni gidduu jira jechuudha. Seexanni sun maal godhe? Jedhi uf ajjeesi yookiin isa ajjeesi yookiin ishee ajjeesi jedhi dheedha malee seexanni dhaabsu. Isa didaa. Uf ajjeesi isa nama ichisiisu sana ofirraa ifadhaa. Hin fudhatiinaa, hin dhagahiinaa. Hin darba. Yerittiin sun hin darbiti. Daqiiqaan sun darbinaa wanti sun hin darba. Kanaaf akka kanaatti mariidhaan obsaan wal marachuudhaan baay'ee waa tokko sitti hima ijoolleen koo dur biyya yeroo jiru. Ijoolleen koo warri durbaa boyfriend qabachuu yeroo barbaadan dura fidanii dhufaniiti dinqeenuu ilaalinuu tahaa jedhaniiti. Boyfriend qabatanii. Warri dhiiraas akkasuma dubartii jaallatan fidanii dhufanii dinqeenuu taatiin ilaali jedhaniiti. Inni gaamu sagalee qolofteetta. Maal jetta gaati yeruma sana kuffista moo yaada itti laatta moo Waaqayyo kennaadhuma ati nama beektaa jedhu. Ani takka nama tokko wajjin daqiiqa 5 wajjin haasa'ee nama sana baruu nan danda'a. Onni isaa yaada isaa. Kanaaf isa ta'uu hin ta'an jedha. Isa hin taane immoo hin ta'uu hin jedha. Kanaaf akkuma kanaatti dhaga warri dhiiraas ijoolleen guddisuu warri kaanis akkasumadha ture. Kana fakkeenyumaaf ansii fida. Wal mari'achuu maatii ofii immoo dhoksuu dhiisuu. Maatis mari'achuun gaariidha. Otoo heerumiin
yaa maatii koo maal naan jettu, maal na gorsitu, haadhas abbaas mariisisu openii ta'anii dhaabadhu hafin jedhani haatiif abbaan. Ijoolleen isaanii akka heeruman akka fuudhan barbaadu. Haatiif abbaan fedheyyuu ijoolleen isaanii otoo hin heerumin otoo hin fuudhin akka hafan hin barbaadan. Kana I am true. Kanaaf maatii isaanii mari'achuu. Maatii isaanii wajjin walii galanii positively fudhachuu qabu. Maatiin immoo yoo kun akkasii maali dhimma keetii jechuu miti. Erga darbeeti gaabu baay'een isaanii. Kanuman jedha gaa. Yeroo garaa garaatti Oromiyaa keessatti sarbamii mirga namoomaa hedduun irraawwataa dhaabbileen garaa garaas yeroo isaan gabaasan in argina. Dhaabbileen mirga namoomaadhaaf falman yeroo isaan gabaasan argina. Keessattuu yeroo daa'imman ijoollee Oromoodhaa umurii malee yeroo isaaniitti qaamota garaa garaan qaamota hidhatee jiruutiin qaamota humna qabuutiin yeroo isaaniitti gudeedaman shamarran umurii malee yeroo isaan gudeedaman argamaa jira. Keessumaa yeroo madhiyoo kanallee simboon umurii waggaa 8ttidha kan isheen gudeedamtee achumaan immoo fannifamtee wantoota baay'ee rifaasisaa ta'antu Oromiyaa keessatti shamarranii fi harmoolii irratti raawwata. Isa kanarratti uummanni Oromoos ta'e bifa kamiitiin mirgi dubartootaas kabajamuu qabaa yookaan haqi dubartootaas karaa kamiin argamuu qabaa jettee yaadda? By the way, yaaniin sitti nimiin hafe waa'ee dubartoota kana maqaa waldaa ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa kanaanii Awurooppaa paarlaamaa irrattis dhaqee iyyadheera. State Departmentii biyya kanaattis yeroo baay'ee UN irrattis yeroo baay'ee dubbadheera dhaqee fiizikaalii. Xala'aan nambar amma waa'ee simboo irrattis xala'aa barreessineerra maqaa waldaa dubartootaatiin. Amaanu'eel ajjeesanii haadha reeffarra taa'isa jedhan sanas Awurooppaa paarlaamaa irratti dhaqee sana dhiyeesse. Egaa inuma iyyanna waan kana inuma iyyanna egaa kana keessaa bahuu fi qabsoodhaan mo'uu qabna. Qabsoo karuma fedheyyuu haa ta'u. Haruma fedheyyuu haa ta'u haadholiin mana teenyee nagaatiin jiraanna ijoolleen keenya nagaatiin dhalatanii guddatu jedhanii yaaduun hin jiru. Mucaakeetu bosona jira jedhanii ajjeesu biyyatti. Waa'ee simboos egaa ishee qofaa miti ergasiyyuu jiru baay'een. Egaa miidiyaan amma nuffeera miidiyaan hin dubbatu. Miidiyaan wannis guramaadha achiin darbu. Miidiyaan isaanii immoo kanan dubbatu miidiyaan biyya keessaa immoo baay'eedha. Baay'eetu jira. Isa kana keessaa bahuu fi karaa fedheyyuu haa ta'u Oromoon walitti dhufee akkamitti biyya keenya ofii keenya bushanna, akkamitti mootummaa mataa keenyaa qabaanna, akkamitti mootummaa biyya tiksu qabaachuu dandeenya. Isa jedhu irratti hundumtuu hojjechuu qaba. Isan seedha namni Oromoo ta'e ani Oromoodha jedhee gaafa dura ofiisaa of beeku akkamittiin uummanni keenya jiraachuu danda'a jedhee irratti hojjechuu qaba. Yaaduu qaba. Warri biyya alaa jirrus karaa adda addaa dhaaba kana miti nu baasu. Dhaaba kana jechuu miti. Dhaaba yoo jennu dhaaba isa kamtu karaa irra jira. Isa kamtu sirriitti hojjechaa jira. Isa jedhu adda baafachuudha. Egaa kanarraa hanaaf immoo jaallannus jibbinus lolaanis ta'e tolaan an dhufullee hin jiru biyya sanatti jarri isa dur bara minilikii kaasanii sammuu keessatti qabatanii faannoo ijaaranii uummata keenya ficcisiisaa jiru ammasii karaa adda addaa waraanni isaanis karaa adda addaa uummata keenya irratti ka'aa jira ajjeesaa jira amma wanni hin qabuun bara abbumti tokko milishaan tokko dhaqee abbaa fedhe ajjeesee deddeeba seerri hin jiru biyya sana seeraan bushuu hin dandeenye mootummaan jira jedhanii dubbachuun nama dhiba. Maafiyaa ijaaraniiti bakka barbaadan dhaqanii nama ajjeesisiisu. Eenyu akka ajjeesu biyya sana keessatti amma beekamaadha ifaadha. Nama tokkoof naaf kun egaa
nama ajjeesanii haasaawun ለመያዝ ወንዙን ማድረቅ jedhan oromoo fixuu qabna lafarraa jedhaniiti. Shawaan keenya wallagga keenya hundumtu arsiin keenya maaliidha inni jedhanii jalqabanidha itti wal gorfadhu isuma kanadha isaan hojjechaa jiru. Jarri just ignorant ambaa gannanii ammayyuu isa ijoollee isaanitti dabarsanii akka uummanni kun yemanitti deebi'uu qabu isaan. Yemanirraa dhufanii. Yamanirraa dhufanii. Eeyyee seenaan jira siifan erga seenaa ilmi isaanii tokko dubbatu amma soorama baheera Afrikaa Yuuniyeenii keessatti ture yeroo ijoollummaa isaatti biyya kana jalqaba yeroo dhufan inni jedhe biyya kanatti nuti yemaniidha nuti gurraacha miti jedhee inni dubbate achi dhufneerra jedhe. Kanaaf jarri sammuu ani doofummaadhan jedha waaqayyo isaan abaareeraan jedha. Amma zarraaf morma muranii oromoo morma muranii woboo ajjeesneedhanii wanni itti fannisanii yeroo sirbaa deemanii maalidha gochaa jirraa? Bara akkamii keessadha jirraa? Bara Minilikirraa kaasee waggaa 150 amma ammaatti lolliin dhaabanne kun maalidha? Kana ilaaluu dadhaban, kana hubachuu dadhaban. Biyyi sun akka jirutti biyya Kuush Eertiraayyuu dabalatee jechuudha. Liibannoon biyya Osakaan. Gojjamiyyuu biyya Oromooti. Walloon akka jirutti waggaa 400 guutuudha walloon jara wajjin walloolaa ture. Ammayyuu goototadha walloon. Garuu namni inni kaan isaaniin gargaara. Amma afaan qabsiisna ajjeesna ofiin namni ni jiilaa jedhaniiti. Garuu ni jiila miti. Ani otoo isaan akkas nan miine yeroo sana ona jedhanii otoo isaan akkas nan goone ta'e oromummaa kootiin waan adda addaa narra hin geenye ta'e bakka hojiittis bakka biyya sana keessatti ijoollummaa koottis otoo kana kan goone amma isa riikoolii godhee akkaanitti cichoonna godhe isadha. Kanaaf irra caalaa dhaloota ammoo lafarraa fixuu hin danda'an gowwoomu malee. Waaqayyotu uume Oromoo baay'ise. Dhiira 7 dubartiin deessi. Dhiira 5 moo 6 ijoollee dhiira 5 gara kibbaatti yeroo darbe. Dhiira 5 takkaatti deesse dubartiin Oromoo. Tokkotu du'e isaan keessaa arfan jiru. Akka kanaatti ajjeesanii fixuu hin danda'an waan hin dandeenye Kuush moddee dhaquun qabu biyya isaati lafa isaati. Kanaaf akkamitti waliin jiraanna isa jedhu irratti otoo ofitti deebi'anii ofii yaadanii yaada isaanii sirreeffatanii jallina hojjetan irraa otoo maqaan isaanii wayyaan jedha. Dhiifama gaa. Ayyee gaaffii koo xumureen jira. Hin hafe wanti jettu dubbachuun qaba wanti jettu yaaditti dubbachuu barbaaddu yoo jiraate gaaffii kiyyaa xumureen jira. Daqiiqaa tokko keessatti yaada kee yookaan uummata Oromoo maraadhaaf illee ergaa yoo qabaattes dhaamsa yoo qabaattee carraasa dhumaa siif kenna. Eeyyee ani waanuma tokkon jedha. Keessumaa Oromoon daasporaa jiru. Oromoo ta'uusaa erga baree hulaan Oromoon walitti dhufee tokko ta'ee yaada tokkoon uummata sanaaf hojjetu akka irratti mari'atanii ofitti deebi'an. Ofitti yoo deebi'anii maal akka hojjetan beeku. Oromoon maal akka barbaadu beeku. Isa kana otoo ofitti deebi'ee daasporaan waliin ofiisaa haasa'ee warri biyya keessaa immoo kottuu shumata sii kenninaa kottu akkas godhi kottu waraana dhaqii jedhanii isa ijoollee saaman kana of dhowwaa isarra bosona warra jiranitti makamuu sinii wayyaa. Jara kana wajjiniin dhaqxanii waraana hin beeknetti hin galiinaa. Warra waraanatti oofamaa jiranii hin galiinaa. Mana sinii kenninaa maalii sinii goona jedhanii warra sin sossobanii use and throw sinitti dhimma bahanitti sin ajjeesu malee bu'aan qabu. Of tahaa dhaabbadhaa warra keessan ofii keessan ta'an jedha kanuman jedha. Galatoomi ayyee jaaldinqi guyyaa har'aa miidiyaa sagalee dubartoota Oromoo irratti dhiyaachuudhaan marii kana fakkaatu nu waliin waan gooteef maqaa hordoftoota keenyaan galatoomi ulfaadhu siin jenna. Egaan hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa har'aa haguma ammaatti kan daawwachaa turtanidha. Guyyaa biraa sagantaa biraatiin walitti deebinaa.
laayik sheeri gochuudhaan wanti nuti asirratti haasofnu mariin nuti dubartoota waliin goonu muuxannoo karraa argattaniidhaa fi laayik sheeri gochuudhaan wal biraatiin gaa walii walii keessaniidhaaf dabarsaa yeroo gaarii